irraa madaa yaase waa lama ta'e gaardii isaa nama jabaa anuu dinqisiifadhee jira. Gaardii isaa san rabbi rahmataa godhuu fi dinqisiifadheera. Namni akka mucaasanii osoo biyya kanatti baay'ate Oromoon tun bakka barbaadde geesse. Sababni isaa nama singanne yoomiyyuu bu'aa sabaaf qaba. Namni singanne miliyeena sadii sii kenninaa Dr. Angaasaa nurraa ajjeesanii ajjeesuu dide. Adaamarraa lafa sii kenna yaadanii ajjeesuu dide. Sadarkaa komaandoo alatti si barsiifna jedhanii ajjeesuu dide. Imaanaa itti kenname san baachuuf jecha maallaqaan isa jijjiiruu hidee jechuudha. Isatu Angaasaa boochisa, isatu nullee garaa nu nyaata jechuudha. Maaliif namni haqaan deemu yoomiyyuu akkuma eedota Jawaar baasan eedonni Jawaar faa jaalala guddaa isaanirraa argataniif gatanii maallaqa maleedha sanuu gatanii deemuu diddarraa har'a kabajaa fi gootummaa saba kana biraa argatanii jechuudha. Kanaaf mucaan sunis gootummaan malaa fi haqa inni qabu Hangaasaan baasuufillee innillee ulfina guddaa qaba haa ulfaatu jedha. Dhugaan uummata Oromoo ammas halkanii guyyaa yaa'aa jirti. Mootummaan naannoo Oromiyaa Hangaasaan akkasitti dubbatee maaf dhiise kan jedhullee gaafedha. Dubbiin akkana Hangaasaan dhaamatee jira. Yoo rakkoon takka rifeensi xiyyata kanarraa buqqaate rakkoo kana kanarraa hanga Shimallis Abdiisatti jedhee ifatti dubbate. Warra isa jala hoogganamanii jiraatan jedhee ifatti dubbate. Osoo akkatti addunyaa irratti ifatti dubbatu namni biraatu odoo Hangaasaa tuqee Shimallis Abdiisaa itti gaafatama jalaa hin bahu jechuudha. Shira itti Abiyyi ari'atame. Shira itti Lammaa fi Xayyibaan ari'atamte. Isa qofaa miti. Waa'een Jawaar gadi fageenyaan dubbate. Jawaar jarri tuni singeettu. Sammuudhaan akka isaan hin geenne amane. Amanuu qofa osoo hin taane yaa Jawaar biyya deemte sanii hin deebiin jarri tun gantuudha si ganti si nyaatti jedhee haqatti. Dhugaadha. Nullee Jawaariin tanuma itti himaa jira. Wanti Hangaasan kaasee parsantii dhibbii keessaa 100 jala sararee kasitti himu dhugaadha. Sumunii takka dharatti ishee rafne sumunii takka waan hin jirre hin fedhe. Waan ummanni barbaadu waan qaama mootummaatii miti mormiturraa dhagaamuuf namatti ulfaatu tokko gadi buuse jechuudha. Bakka kana gabboo jechuu hin dandeessa guyyaa kaleessa. Macarrashaan Amaaraaf ragaa bahe. Kaleessa mootummaan maqaa isaatiin ummata Amaaraa fixee shane tokkana godhee shane malaammatummaan farrajaa ture. Dubbiin garuu akkasii miti. Mootummaan ofuma isaatti mootummaa wal balleessuuf maqaa shanee tana balleessuudhaaf abaaboo balleessuudhaaf jechuudha. Ummata nagaa meeqa daandii irratti fixaa ammas wanni Hangaasaa irra deebi'ee dubbachaa jiru maali jedhana beektaa? Ajjeechan hagayoomi Oromoo irraan dhaabanne hagayoomi namni mootummaan ajjeese nama biraati ani sababeeffatanii ka jedhu onnee irraa boo'ee dubbatee haake. Wallaahi Hangaasaa sii qudhe ati goota gurbaa. Hanga feete gantuu feete ta'e galgalli keessirraa'ee haqa uummata Oromoo baasuu keetiif qofa wallaahi ani siif hin qudha. Jabummaa keetu natti mul'ate. Biddeena bitamtee bitamuu baattee hayni ati dubbatte kun Oromoo fayyade malee Oromoo haga takka sharafarraan buusu. Kabajatu siin mala gurbaa. Dhugaa rabbi sii maal waan kalee inni godhe san ilaali wanta inni irra godhee fi dhiifamni immoo waan hunda caalaa badiisa illee amanuusaa ka kanaa oliin jiru. Kana jechuun inni girisaa ta'e yookaan immoo abaaboo ta'ee miti. Ammas inni biltsiginna nama keessa jira miseensa paarlaamaati. Miseensa paarlaamas ta'e dhiisi. Nuti nama haqa Oromoo ifatti nu baase kabajaaf jaalala isaaf qabna. Inshaallah biltsiginnaa miti sheeyit Amaara Gondar ta'ee yoo barbaadne. Nu ka barbaadnu haqa saba kanaati jechuudha. Maqaan kaleessa shanirra kaa'ame maqaan Jawaar faarra dharaan kaa'ame. Maqaan argitee girisaa jedhamee alatti wanta adda addaa nurra kaa'ame kun akka dhara ta'e akka siyaasaaf ta'e akka daldalaaf ta'e ifatti nuuf himee jechuudha. Kanaaf Hangaasaa rabbii si haa eegu tika kee kan ajjeefame wallaahi jannata guddaa kadhaa fi ijoolleen Jimmaa dhugumatti miskiina birrii hanga san ga'uu dhiisiti namni yeroo ammaa kanatti araqee halkan takka dhuge birrii nama jijjiira. Inni immoo jabummaa isaa Oromoo keessaa mul'atu isaatu na dinqee bakka Oromoo taate seenaa hojjette seenaan si yaadata. Kuni waan gaariidha. Abbaa feete eegi ati imaanaa sitti kenname baatu bichaan waan ulfaataadha. Rabbiin jannata isaa qubsiisu amma boodallee mootuu nama dhugaa akkasii rabbaa baayisu warroonni poolisii Oromiyaa kanneen biraa warri biddeena fi farsoo birrii 10 shawwadamtan fakkeenya isinii haa ta'u eegan Jawaar eegan Dr. Hangaasaa kun fakkeenya guddaa isinii haa ta'u mallaqaan saba keessanii jijjiirina mallaqaan hiriyaa yookaan jaala keen jijjiirin argitee lubbuu ta'ee dabarsitee ganite gootummaa fi rabbi birallee fudhatama qabdati shahiidadha jechuudha gaafa kana. Kanumaan isinii dhaama Hangaasaa keenya rabbi umrii si haa dheeressu
jirra jedhii as bahiiti viidiyoo nu waraabisiin jedha galatooma ulfaadhaa amma afanillee viidiyoo gabaabaa kana kan isin dhiyeesseef haaluma qabatamaa tokko tokko irraa isin himuu fi nagaa naa turaa ulfaadhaa isin jaaladhaa isin kabajaa oolmaa gaarii.